yerootii manmarii Ameerikaalleen waan pirezidaanti Tiraampiin himachaa ba'an kana caqasaniitiin seenetiin Ameerikaalleen tan hubate pirezidaanti kan hojiirraa buusuu malee jechuun dubbatan manmarii Ameerikaalleen qaraayyuu waan pirezidaanti Tiraampiin himatan kana caqaseetiin jidabru keessa seenetii Ameerikaatti dabarsa manajeroota seenetii Ameerikaatti akka mari'achuu jira. Manmarii Ameerikaalleen Tiraamp waan lamhaan himate itti gaafatamitti kenname faayidaa keessa argachuu fedheetiin waan faayidaa keessa argachuuf ittiin tolfatee jedhanii ta'an ammoo dhara hojjetuun koongireesii Ameerikaatti dhugaa himuu didee jedhaniitiin himatan. Jar dubbitan pirezidaanti Tiraampii falmuu jirulleen waan himataniin kan falmee fi guyyaa 2-3 kan keessatti waan hedduun akka inni namna gaate yookaan ammoo akka inni waan balleessin falmuuf hurfoo jiran achiin duubatti senetii dabarsanii senetiin waan jedhu jedha. Paartii Ameerikaa keessaa keessattuu Demokiraatoti pirezidaanti Tiraampii Doolara miliyoona 100 koongireesiin Ameerikaa qarqaarsaan biyya Yukireenii kenne faayidaa keessa argachuuf jedheetiin horii sun irra qaba jedhaniitiin himatani inni immoo hin mormate. Addunyaa keessa nam miliyoona hedduutti gannaan biyyi keessa baqata. Bulchootii tokkummaa mootummootallee waan akka nam baqachiisa kana fali jabaa dha'uuf qabanii jedhanii dubbatan. Akka kanaan nam miliyoona 41tti waan akka akkaatiin baqata kaan waraan dheetaa kaan siyaasa baqataa kaan waan hedduu baqachiisee lafa baasaa jedha tokkummaan mootummoota namni miliyoon 17 ammoo balaa uumamaa akka jijjiirama qilleensaatiif waan hedduu baqateetiin biyyum keessa baqata nama kanaan baqatu kun agi guddaan warra biyya hiyyeeyyii kaan ammoo jara rakkoo isaanii yookaan addunyaan akka dansaa quba hin qabneeffa. Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuuf jirtan Koomishinii Mirga Namaa Itoophiyaa waan biyyi keessa jirtu irratti ardaa waan gabaasa dubbate. Koomishinii kunin mirga namaa Itoophiyaa sadarkaa addunyaatti olaalanii akka malee gad bu'ee jedhe rakkoo nagaa biyyi keessatti mul'attullee namni mirga uummata rakkisuun itti gaafatam qabu yookaan ammoo balleessa tanaan itti gaafatam qabu mootummaan jara akkana kanallee seera dhiyeessuu qaba jechuun dubbate. Insaan dhaabii odeeffannoo nagaa biyyoolessaa torbaan dabre keessa warra cuuphaa Gondar keessatti uummata walitti ba'e irra balaa buusuuf jedhe shakkeetiin qabe jari qabam kunin akka bulchiinsi naannoo Amaaraa damee nagaa jedhetti miseensota TPLFitti jar kan ergate akka bulchiinsi nagaa naannoo sunii Komaandar Geetachoo Bilaalee jedhetti jar kana jarattu ergate laftiitti ergan sun ammoo lafa namni miliyoon ta'uu danda'u walitti ba'e. Jar kanarra balaa buusuuf dhufanii jedhe. Tan ammoo guyyaa ittaanu keessatti bal'inaan dubbannaa jedhe bulchiinsi naannoo Tigraay irra tan irratti deebiin argan. Bulchiinsi naannoo kibbaa keessaa akka bulchiinsi fayyaa biiroo fayyaa jedhetti dhukkubii koleeraa laaf dhufeetiin nama 18tti lubbuu dhabee nama 1,300 irratti argane. Akka dhaabii eegumsi mirga namaa waldaa Awurooppaa Ekoon jedhetti guyyaa lamaan duratti godin hoomootii qofaatti nama 970 irratti koleeraa akkana kan argane. Dhibbi koleeraa kunin hiyyuma bisaan qulqulluu dhabuu shirroon yookaan mana fincaanii dansa dhabuu fi waan akka akkaatiin namatti dhufa. Paartiin Baaldaraas dhiyoo tana boordii filannoo irraa waraqaa ragaa argate siyaasa warra gama mirgaa hordofuuf qophoo jira jedha. Yaadi siyaasaa gugurdaan lamatti jira leftistiif raayitist jedhan namu siyaasaa akka akkaatti herrega dhaabi kunin akkam jiru kanaan filannoon Itoophiyaa yoo duratti hin dheeratin guyyaan amma jiru kana ta'uu hin danda'u jechuun dubbate. Oduu addunyaa tokko deebi'ee sanitti Taayilaand Baankookitti qilleensi lafaa akka malee hammaate manneen barnootaallee tanaa jedhaniitiin cufan. Baankook teessoo mootummaa Taayilaand keessatti qilleensi AQ 170 AQ jechuun ammoo waan qilleensi hammaateen ittiin to'atanii yoo 150 caale fayyaa namaatiif iyyuu dansaa miti jedhaniitiin manneen barnootaatiif cufanii namni tan irratti of eegata. Oduu namaaf tanu. Tibbana barattoonni dhaabbilee barnoota olaanoo garaagaraa keessaa ari'aman gara mana isaaniitti akka deebi'an taasifameera jechuudhaan barattoonni yuunivarsiitii Harammayaa Jimmaaf madda walaaboo raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Barattoota Oromoo 77 yuunivarsiitii Harammayaa irraa ari'aman tibbana Finfinnee keessatti buufatanii turan guyyoota muraasaaf. Barattoonni kunneenis harka qullaa waan jiraniif waan ittiin socho'an akka hin qabne rakkachaas akka jiran dubbatanii. Keessumaa barattoonni lixa Oromiyaa irraa dhufan rakkoon nageenyaa naannoo sana jiruu fi harka
side between the day I can challenge you to hear what day. Utuu dararamnu kumaanderuma mooraallee hin dubbifna nuu fidaa yaaduma keenyallee itti mannaa gaafa jennu nuunnu gadhiisu iyyuu seene gaafi tokko maleeti dhufanii sanbata duraa ganama saayitii 4tti dhufanii lammii biyya kanaati waan taaneef gaaffii keenya nurkaa fuudhaa gaafa jennuuni dhufanii gannu baasanii nu gadhiisuuf seene. Saayitii tokko duwwaa qabdu mooraa kana keessa turuudhaaf saayitii tokko kana keessatti hin baatan taanaan tarkaanfii addaatti isinirratti fudhatama. Uffata keenya dookimentii keenya waan tokkotu hin fudhatin jechuudha. Achii nu fuudhanii humni waraanaa gosi 3 korri bittinneessaa wayyaa kora bittinneessaa warri uffatan wayyaa federaal poolisii warri uffatan wayyaa makalaakiyaa warri uffatan mooraa sana humnaan baasiitti nu naqaniitu kan nu baasanii dudduubaa fuuldurri keenya waraanaan ajjabamee amma Harargee lixaa keessaa Harargee keessaa baanutti waraana paatroolii jaan ajjabamnee baane. Sana booddee afaarii erga nu ga'anii waan barbaaddataa todhanii nama nuyi afaan isaallee hin dandeenye. Nu konkolaachisaa ture afaan keenya hin beeku nuun afaan isaan beeku. Amma fidee atoobis taraatti nu harcaasee deeme jechuudha. Rakkoo akkasiin nurra ga'e. Barattoonni kunneen xalayaan ittiin ari'aman ulaagaa guuttachuutii qabu hin guuttanne borillee barnoota keenyatti ni deebina abdii jedhus hin qabnu jechuun yaaddoo akka qaban ibsaniiru. Barataa Tashoomaa Guddataa Yuunivarsiitii Madda Walaaburraa Elektirikaal Injineringii waggaa 2ffaa barata. Hiriyoottansaa namoota 16 waliin ari'ame. Keenya hojjechaa yeroo bakachaa jirruuti. Sabbii sanarraan ka'e humni gibbii keessa jiru nu reebee nu ari'ee. Egaa jiraatii bakka tokkotti dhagaa darbatan jedhanii achi nu qabanii kan isaanii gara ariisaatti nu fidan. Barataan Yuunivarsiitii Jimmaarraa hiriyoottansaa nama 7 waliin ari'ame Hirphaa jedhamu bilbilaan akkanatti himetti an qaama miidhamaadha. Bakka hokkorri jiru deemee keessatti hirmaachuuf haala mijataa keessa hin jiru. Garuu namoota yakka reebicha barataa tokko irratti qaqqabsiisan keessatti hirmaatteetta jechuun hanga dhumaatti barnoota koorraa ari'ameera jedhe. Barataa Hirphaan itti dabaluudhaan akka ibsetti carraan ittiin jireenya koo itti fufsiisuun danda'a jedhee abdadhu barnoota baradhee xumuruu ture. Garuu abdiin koo dukkanaa'eeraa jechuun miira abdii kutannaatiin dubbate. Dhimma barattoota dhaabbilee barnoota olaanoo keessaa ari'amaa jiranii fi komii barattoonni balleessaa malee ari'amne namni komii keenya nurraa fuudhus dhibee akkasumatti bakkeetti hafne jechuudhaan dubbatan gaafachuuf pirezidaantota yuunivarsiitiilee barattoonni irraa ari'aman keessaa yuunivarsiitii Madda Walaabuuf Haroo Ammayyaatti irra deddeebiidhaan bilbilanaaf hin kaasne. Haa ta'u malee ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanoo irraa komii barattootaa kanarratti daayirektara koominikeeshinii obbo Dachaasaa Gurmuu dubbiseera. Naannoo Oromiyaas ta'ee naannoo Amaaraa keessa turan yuunivarsiitonni gara yuunivarsiitii 22 wayii ta'an ta'een qabatee lubbuun namaatti dhabamee jira. Namni baay'een illee uwwamee jira. Hubaatiin qaama ta'ee jira. Akkasumas qabeenyis barnoonnis immoo qisaasamee jira. Yeroon isaa gargaraatu jechaadha. Akkuma qabatame yuunivarsiitota addaa ilaalamu malee kanaan wal qabatee qaamonni dhimma kana keessa harka qaban jedhamu. Ji'oota dabran lamaan kana keessa sadaasa fi mudda keessa gadi qabnee irratti hojjetaa turre. Akkaatuma qorannaa saniin mirkanaa'een yuunivarsiitota adda addaa keessatti tarkaanfiiwwan adda addaa fudhatamaa jira jechaadha. Kun duraafis itti cimee itti fufuun qabu olaantummaa seeraa bakka hin jirretti namni nagaan jiraatuun baay'ee waan itti ulfaatu jechaadha. Komii barattoonni kaasan keessaa yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa keessa jiran keessaa barattoota Oromoo qofti ari'amuun kallattii sabaatti xiyyeeffateera kan jedhanii fi qaamni komii barattootaa keessummeessu dhibuu ture. Dhimma kanarratti obbo Dachaasaan yaada kennaniin. Seeraan ala tarkaanfiin dura fudhatame jedhanii qaamonni adda addaa komii kan kaasan hin jirani. Garuu sirriitti qulqullaa'eetiin hin beekamamee qoratamee waan ta'eef namni kana keessa immoo hojii koo malee tarkaanfiin akkanaa kun nara fudhatame jedhee namni dhaaloo jiraate namni kaasoo jiraate. Komii dhiyeeffatu ni danda'ama yuunivarsiitiitti. Jiisaa ta'e immoo jiisaa irraa baree adabbii san fudhatee ni hojiirra oolchuudha. Sabaan kan jedhu kun fiijiin uffata baraati akkuma barbaadan abbaan barbaade gara sabaatitti gara amantaatitti gara maaliifitti koola galuu barbaada. Namni badii ofii malee badii sabaatiin badii eenyutiin akkaataan inni itti gaafatamu akkaataan inni itti dhiibamu jiru.
Akka odeeffannoo ministeerri saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanoo ibsutti barattoonni 170 ol waggaa tokko hanga gonkumaa barnoota irraa dhaabbachuutti kan adabamanii fi barattoonni 500 ammoo akeekkachiisa dhumaatiin barnootatti akka deebi'an taasisameera. Garuu tarkaanfii fudhachuun itti fufa waan ta'eef lakkoofsi kun dabaluu danda'a jedhame. Gabaasa adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF roobii kaleessaa galgala ibsa baaseen federaalaaf bulchiisa magaalaa Finfinnee keessaa hoogganoonni TPLF irraa ta'an karaa seeraan alaa aangoorraa kaafaman jedhee jira. Ministeera daldalaa fi industirii Itoophiyaa ka turan adde Fatlaworq Gabra-Egzaabiheeriif hoogganaan TPLF kanneen biraa egaa aangoorraa kaafamanii booda paartichi ibsa kana kan kenne. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad kaleessa ministeerota 3 kan muudan yoo ta'u kan aangoorraa kaafaman keessaa tokko adde Fatlaworq Gabra-Egzaabiheer yoo ta'an kan isaaniin bakka bu'an immoo obbo Malaakuu Allabal mudamanii jiru. Ihaadiq keessatti addaddummaa yaadaa fi ilaalchaa ega uumamee booda qabiyyeensaa adda kan ta'e paartii haaraan akka hundeeffamu ta'eera ka jedhu ibsi TPLF kun deemsi kun kan seeraan alaa fi farra deemokiraatawaadha jedheera. Haala biyyattii balaa keessa seenee yeroo jiru kanatti dhimmootii ilaalchi duraatti kennuu qabuu fi irratti tun qiyyaafatiin kana gochuu mormineerraa jedheera ibsi kun. TPLF miseensotaa fi uummata isaa waliin mari'achuudhaan paartii haaraatti dabalamuu dhiisuuf murteessuusaa ibse. Uummanni Itoophiyaa hanga filannoo dhufutti paartiin addawaawii arfan mootummaa akka ijaaran akka hoogganan aangoo kan itti kenneedha kan jedhu ibsi kun paartii haaraa uumuun hin filanne aangoon akka qabaatus ta'e biyya akka hoogganuuf gochuudhaaf aangoota uummataa aangoo silaa kan uummataa ture saamuu fi heera mootummaa dhiituudha jedheera. Kanaafis murtoon seeraa hin hordofnee fi deemokiraatawaa hin taane irratti murteessanii hojiirra oolchuurraa akka irra hin turre ibsi kun hubachiise. Miseensotaa fi hoogganoota TPLF ta'uu isaanii qofaaf mootummaa federaalaaf bulchiisa magaalaa Finfinnee keessaa itti gaafatama qabanirraa kaafamuu isaanii dubbateera. Kunis waan gonkumaa fudhatama kan hin qabne ta'uusaa fi gocha beekaa gaggeeffameetti hin jedhe. Ammaan dura kan raawwatamee fi deemsa gadhiisii ta'e hundi sirraa'uu akka qabu hubachiise. Kana hordofuun haalli uummataaf itti gaafatama kan fudhatu qaama gocha seeraan ala ta'e gaggeessu kana jechuudhaan koreen giddu galeessaa kan TPLF mormii isaa dhageessiseera jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaaseera. Gama kaaniin oduu amma nu ga'een miseensota TPLF kan ta'an abbootiin aangoo tokko aangoo qaban irraa kaka'an hojii raawwachiisuu irratti dadhabbii agarsiisaniitu jechuudhaan paartiin biyya bulchaa jiru Bilxiginnaa beeksisuusaa Iskindir Firee Finfinneerraa gabaaseera. Torban kana aangoo irraa kan kaafaman miseensonni TPLF tokko kan mootummaa federaalaa kaan immoo kan bulchiisa naannoo Finfinneerraa ta'uu ibsameera. Aangoo irraa kaasuun kun dhimma biraa tokkoyyuu waliin hidhata akka hin qabne ta'uu paartiin Bilxiginnaa hubachiiseera. Bal'inaan boritti deebina.